السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كيا نمني ركون أبليتي كتي سلكبسو يو أبليتي تيرا ركون جه سياجسو dhiirastaa dubartiistaa anis rakkoo obboleettiitiin takkaaf sagalee ta'uudhaafin deema isinis sagalee tiyyatana ummata biraan gaha hin beeytanii obboleewwan kiyya akkuma dhihoo obboleettiin teenne takka Dubaay irraa rakkoo mana keessa isii irra gahe himatteetiin oromootii na dhaqqabaa rakkoo hamaa keessa jira nullee garaa keessa kenna nu balleessitee hedduu nu yaachifte jechuudha. akkasuma sababa taatanii fi rabbiin isiif rahmata godhe rakkoo san keessa obboleettiin teenne furomte tunis obboleettima akkasittu rakkoma akkasii himatti oromootii na dhaqqaba oromootii na birbadha rakkoo tana keessa na baasaa jette karaa obboleettii teenne Faayoo Shaafii jedhamtu tanaan sagalee isii isitti ergattee sagalee tiyya tana ummata bikiyya biraan na gahi rakkoo tiyya tana keessa na haa furanii jetti rabbiin rakkoo san keessa isii haa furu obboleettiin teenne tun wanti isiin jettu bakki isiin jirtu Madiinaadha obboleeyyan kiyya keessattuu warri Madiinaa Saudi Arabiyaa keessa jirti Madiinaa jirti bakki isiin jirtu Madiinaa qofa keessa ta'uu beeyti adreesa bakka jirtu hin beeytu ammallee obboleettiin teenne tun bilbila hin fayyadamtu waa takka ittiin kennanii bilbila isii ittiin kennanii yeroo takka qofatti faasanuyyuu obboleettii teenne tana dhokattee akkasitti dubbistee sagalee kana isitti ergattee akka rakkoo hamaa keessa jirtu wanti isiin rakkoon isii himattu obboleewwan kiyyaa bakki isiin warri isiin bira hojjattu namichi isiin bira jiraattu haati mana warra isaa hin hojjatti taraa tokko halkan hojjatti taraa tokko guyyaa hojjatti jetti namichi kun ammoo ijoollee daddaa'ima qaba ijoollee daddaa'ima tana wajjin mana keessa oolaa jetti yeroo kanatti ana ammoo mana keessatti hedduu na rakkisa ana ammoo akka malee na dhukkuba haakimillee nan geessuu jetti akka malee na dhukkuba yeroo ammoo isiin halkan mana jaartiin isaa mana jirtu halkan qixxeefaa keessa ka'eetiin bakka ciisichi kiyyaa dhufee achii na yaame alatti faa gadi bahinaan jedha yoo ana ammoo isa didu natumaa jetti akka malee natumaa jetti kanaaf obboleewwan kiyyaa obboleettiin teenne tun akkuma biyyatti galu qofa bichaa kadhatti wallahi urga biyya san dhufte yeroo muraasa akka isin viidiyoo isii Faayoo jala Facebook Faayoo jala dhayxanii viidiyoo sagalee isii dhageeffatuu dandeettan jechuudha obboleewwan akkan isin himattu akkan isinitti himu kanaa miti akka nama yaachisu hedduu nama yaachisa namni rakkoon obboleettii teettis yaachisu ka dhiiraas ta'e ka dubartiis ta'e keessatti warri Madiinaa jechuudha yoo dandeettan Faayoo bira lakkoofsa warra isin bira jirtu san Faayootti ergitee jirti yoo argitanii isin furmaata ka gochuu dandeettan taate bilbilli Faayoollee na bira jira na dubbistanii bilbila Faayoollee isinii kennuu danda'a karaa danda'ameen obboleewwan kiyyaa warra san foolisa qabsiisu obboleettii teenne san rakkoo keessaa akka baatu haa taasisnu obboleettii. Faayoo teenya kanaan dura wali barree rakkoo an keessa jiru takka siif himaa ture. Egaa sanillee atis sabaree naan jette anis sabaree erga biyyaa bahee hojiidhaaf biyyaa bahee jedhee sabaree tananii taa'aa ture. Erga sanii immoo natti cimaa akkuma buloon rakkoo natti cimaa deemaa jira. Kanaan dura wallaahi hedduu takka miidhamaa ture. Ani kan biyya kana dhufe yeroo koronaa sanii amma waggaa 3 fi 7 ta'aatiin jira. Erga dhufee waa tokko wanni naami jaayillee hin jiru. Namni immoo waa baay'ee nama barbaachisan keessaa dubartiidha. Waan dibataatu jira, wanta itti dhiqatantu jira. Ani kana bishaan maleellee waa takka illee hin arganne kanarra kaayannellee anillee erga biyyaa baheen dalagadhaan jedhananii karoorfadhee biyyaa bahee waan kanallee irra kaayanne. Karaa biraatti itti na hammaataa dhufte. Wallaahi hedduu takka rakkachaa jira beektaa irraa dhufeeti isaan namichaanii qaalittiidhaan otoo hin taane namichaanii walii galtee hin qabnu. Ijji boollee hedduu takka na dhukkubaa turte siin jedhee jira ija sanillee yaala hin arganne otoo qoricha naan fidini dafanii otoo mana yaalaa nan geessin hedduu na dhukkubaa turte ijjini. Erga narra turtee ji'a 4-5 ta'ee qoricha naa fidanillee ani qorichi naa fidamu itti buufadha uumaa takka waan na fayyadillee hin qabu. Booda bakka iyyee rakkisee boo'eetumaan rakkisee jennaan gisee takka wayii nageessanii doktora bira. Doktorri immoo ammaan kana baay'ee miidhamtee jirti ijji ishee diimatteellee jirti jedhee qoricha naaf ajaje.
qoricha kana fayyadamtee diiminni kun irraa badee deebisaa je'een jaraani jarri immoo achitti nan deebine aga gaafa saniiti urga sanii ijji koo hedduu takka na dhukkubdi ijji takka harka bitaatuun gara bitaa zaahira na dhaalti malee nan argitu waa guuttattee nan argitu fuuldura ija kootii irra waatu jira ija gurraatti isa irra waatu jira yoo akkana fakkeenyaan waa laalu waan isa irra waatu jira kanaaf bakka hedduu takka rakkataa jira obboleettii koo baay'ee takka rakkataa jira namichi immoo mana keessaa hedduu takka na cinqaa isheen immoo hojii qabdi torbee tokko guyyaa daladdi torbee tokko immoo halkan daladdi ijoolleen mana keessa kan jirtu ijoollee dadaa'imanii ijoollee waa beettullee hin taane inni immoo mana keessa jira yoo isheen gadi baatee jirtu hedduu takka na rakkisaa waan jee himadhullee hin beeku wanti kun waan faayidaa naa qabullee hin taane waan miidhaa narra geessu malee ani akkasittillee baay'ee tokkollee wallaa waan nama saalfachiisaati waan kana jedhee dubbachuullee hin saalfadha haa ta'u garuu waan tokko akkasitti himachuu inuma danda'a bakka akkasiin miidhaa tokko narra geessaa jira qaalichi miidhaa akkasiin narra geessaa jira beektaa bakka itti na waama yoo isheen mana jiraattillee nama dadhabee ishee hojii deemti yoo gadi dheerratti bakka itti gadi bahe naan jea beektaa bakka bissataatu jira gadi bahe achitti naan jea sa'aatii malee yookaan hirribaa nama kaasee kottu naan jea ani immoo hin dida bakka sani gadi bahu inni kanuma hillikee naan qabate beektaa akkama waan ansiin jee hin dhageenye mana kiyya taa'aa naan jea ija kanas immootu gadi bahe sidaadha naan jea beektaa mushabii sanitti mushabii bakkee jira bissataa san keessa immoo mushabiitu jira mushabii sani gadi bahe seetkeedhaan sidaala ifaa ibsee sidaala ijji kee yookaan waatu itti baheera waatu keessa baheera sidaala naan jedha erga isiin raftee sa'aatiin darbee kottu gabbahee naan jedha ani immoo hin dida sanumaa fi mana yaalaallee nageessu didee hedduu takka rakkataa jira ani immoo nama waraqaa qabu paaspoortiidhaan dhufe kanaafuu obboleettiif kanaafuu bakka inni sababuma san irraan kan ka'e hedduu tokko miidhaan irra geessuu yaalaa isheettillee waa tokko himadheera waan kana hoo hin sodaadhe akkasittillee baasee himachuu itti himadhee jira isheenis galchi jetteen isaanii isiidhaan immoo maaltu si gahee je'aani wallaa hedduu miidhaan tokko narra gayaa jira amma immoo dheenqataa kalee edawaa kan sitti bilbile sa'aatii malee bakkee taa'ee sitti bilbileera manaa ba'ee sananii bakkee taa'eera siirii natti daladdeetta naan jea anaa fi isii gidduu siirii daladdeetta yookaan achi dadasiiftee dhufteetta naan jea yookaan bilbilaa yeroo dawwaltu obboleessa keeti wayiin haadha keetiitu dadasiiseera siiriin mana jiraa naan jea hedduu takkana cinqaa bakka akkasii rakkoo cimaa tokkorraa jiraa kanaafanii obboleeyyan kenna kan sagalee kiyya dhaga'u kanan sagalee naa ta'anii akka biyya kootitti na galchanii paaspoortiin kiyya immoo waggaa irra darbeera paaspoortii kiyya naa qajeelcheera ta'ee naan qajeelchine ta'ee waan irraa beekuu qabu ani immoo kan dhufeeni kontiraata waggaa lamaatiin waggaa takka immoo birrii ji'a 5 biratti dalagadhe ka dallaala irratti na ergee dallaalli sun birrii ji'a 5 gisee san ji'a 5 ani akka dhufeeni achi ka dhufeeni birrii kuma takkaan dhufe kuma takkaan dalagaa birrii ji'a 5 asii na erge dallaalli kadhan na harkaa nyaate achiin geessine isii sii kaffalaa na bira taa'e ji'a takka naan jedhe na bira taa'e ji'a takka waggaa takka na bira taa'e isii sii kaffalaa naan jenna ani waggaa takka bira taa'e amma immoo waggaa ji'a 8 fedhii kiyya alatti na teessise si galcha otoo naan jedhu fedhii kiyyaan alatti na teessise dheengaddi ji'a ramadaana kana ramadaana keessa galtaa paaspoortiin sii qajeeleera ni galtaa naan jedhe ogguu ji'a kana galtaa jedha ogguu ji'ni sun gahu ji'a kaan galtaa otoo naan jedhu kun waan ji'a 5 gahe jechaadha kanaafuu fayyoo namichi nama na galchaarullee natti hin fakkaanne yoo ishee biraa nan galchaa jedha ishiin galchi yoo jettu nan galchaa jedha anaan immoo dhufe yooni jecha asiin jiru sagalee kiyya tana jecha kiyyallee hedduu na jalaa dhukkuba hospitaala jirti ani na galchi haadha kiyyallee hin argaa yoo jedhu namichi immoo nan kiilleen qabu silkiin harkaa fudhate shariyaa keessaa baasee fudhate shabakaallee hin qabu narraa cufate rakkoo jihaattee duuteetee waan irraa quba qabu maatii immoo hin dubbisu akkasii bakka daadaraa obboleettii biyyaa bakkuma koobuu akkuma rakkoo keetiitti naa laali rakkoo kana jalaa na baasii biyya kootitti na galchii siin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.